Nagaa jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa tuutoriyaalii koorsii Moral and Citizenship Education irratti Afaan Oromootiin isiniif kennamaa turedha. Tuutoriyaalii keenyan chapter 4 irra geenyeerra kuno chapter 4 kan inni asu konseptiiwwan gurguddoo sadiidha. Konseptiin jalqabaa steetiidha, waa'ee biyyaati jechuudha. Government jechuunis waa'ee mootummaa, citizenship waa'ee lammummaa. Konseptiiwwan kana sadeen inni kan inni haasa'u jechuudha. Tuutoriyaalii keenya utuu eegaliin dura miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan jalqaba, akkasuma immoo viidiyoo kana ilaaluun dura like gochuudhaan eegala. Yaada yoo qabaattan immoo comment boxii jalatti yaada keessan kaa'uu ni dandeessu. Akkuma kana immoo Facebook kiyya social media adda addaa fayyadama follow gochuudhaan inbox naaf gochuu ni dandeessu. Oliyaad baratichadha Facebook ni kiyya. Akkuma kana immoo yoo barbaadan karaa Telegram channel miidiyaa dirree barnootaa join gochuudhaan maateriyaaliiwwan barnootaa achirraa buufachuu ni dandeessu. Akkuma kana immoo odeeffannoowwan barnootaa adda argachuu ni dandeessu. Beekumsa waliigalaa achirraa tola shamatachuu ni dandeessu jechuudha. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaatti ceenaa jechuudha. Kanaaf paartiitti qoonneetu kan laallu. Chapterii kana akka qo'annaaf nuuf toluuf malee waan biraaf miti. Paartii jalqabaa keessatti waa'ee steetiiti kan laallu. Hunda isaaf finnu simayyuu paartii taanuun steetii xumuruuf yaalla. Paartiiwwan itti aananitti immoo gavarnamentii waa'ee mootummaa fi citizenship isaanis paartiitti qooduudhaan laalla jechuudha. Kallattumaan paartii jalqabaa eegalla jechuudha. Chapter 4 state defining state biyya ibsu. Egaa biyyi kana sana jennee sentensii takkaan ibsuun hin danda'amu. Sababiin isaas biyyi wantoota wal xaxuudhaan baay'ee of keessaa qabdi waan ta'eef biyyi kanadha sana jennee sentensii takkaan ibsuu hin danda'amu. Kanaaf namoonni baay'eenis akkaataa adda addaatiin biyya kan define godhan jechuudha. Beektonni baay'een akkaataa adda addaatiin biyya hiikanii. Sababni isaas the term state has been used to refer to a building range of things. Argitanii biyyi wantoota kanneen irraa building range of things gaaniin wantoota wal xaxoo baay'ee irraa biyyi kan uumamte jechuudha. Kan ishee kan refer gootu termiin state jedhamtu kun yookaan kan ishee mul'istu jechuudha. Wantoota kanneen keessaa tokko collection of institutions jechuunis walitti qabama dhaabbilee adda addaati. Biyyi walitti qabama dhaabbilee adda addaa of keessaa qabdi. Territorial unit jiraamiti naannolee adda addaa of keessaa qabdi. Fakkeenyaaf biyya keenya steetii Itoophiyaa yommuu fudhattan naannoo Oromiyaa, mootummaa naannoo Amaaraa, mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz akkasitti territorial unit adda addaatirraa kan isheen uumamte. Akkuma kana bulchiinsa adda addaatti qoodamti jechumaa fi jechuudha. Philosophical idea baay'eedha kan of keessaa qabdu. Akkuma kana an instrument of coercion of keessaa qabdi jechuunis karaa ittiin seera kabachiiftu military ta'uu danda'a. Humna ofii gargaaramte jechuudha. Kanaaf egaa namoonni baay'een biyya akkaataa adda addaatti kan hiikaniif jechuudha. Perspective yaa jennu egaa akkuma beektan approach jechuudha. Approach view jechuun dandeessu yaadaadha. Yaada adda addaatiin yookaan ija adda addaatiin kallattii adda addaatiin kan isaan biyya define godhan beektonni jechuudha. Inni jalqaba perspektiiviin jalqaba idealist perspektiiviidha. Perspektiiviin lammataa immoo functionalist perspektiiviidha. Perspektiivii sadaffaan organizational perspektiivii yoo ta'u, perspektiivii arfaffaan immoo international perspektiiviidha. Tokkoon isaanii ilaalla. Paartii kana irratti bal'inaan jechuudha. Hamma dhumaatti ammas nafaana turaan siniin jedha. Oliyaad baratichadha. Tuutoriyaalii wajjin yuunivarsiitii Finfinnee kolleejjii seeraarraani. Perspektiiviin jalqaba idealist perspektiiviidha. Idealist perspektiiviin biyya akkamitti akka isaan define godhan laallaa jechuudha. Akka idealist perspektiiviitti egaa barreeffama Hegel keessaa arganna isa kana. Yookaan Hegel baay'ee barreesseera jechuudha. Biyya irratti steetii gaafa define godhu. Akkamitti akka idealist perspektiiviitti jechuudha. Akkamitti kan inni Hegel biyya kan inni define godhe. Baay'ee Hegel steetii irratti baay'ee optimistikiidha steetiidhaaf jechuudha. Steetii gaarii godheetu yaada. Ethical communityidha jedha Hegel jechuudha steetiin. Hegel conceived of the state as an ethical community underpinned by mutual sympathy.
That means universal altruism. Jechuunis ethical community dha. Community yookaan hawaasa akkamiiti ethicsdhaan gaggeeffamu ta'ee kan underpinned kan organized kan ta'e community akkamiitirraa mutual sympathy kan ta'e jechuun namuu kan waliif yaadu jechuudha. Namuu kan waliif garaa laafu kan waliif gaddu. Altruismii laallee turre mini chapter 2 jalatti normative ethics jalatti altruismii laallee ture. Altruismii jechuun nama biraaf yaadu jechuudha mini. Universal gaaf gootan immoo hunduu kan waliif yaadu jechuudha. Tokko tokkoof kan yaadu. Hundinuu kan waliif yaadu community akkasii kan of keessaa qabdu biyyadha jedha Hegel jechuudha. Baay'ee amana jechuudha biyya Hegel. Baay'ee amana. Kan gaarii taatetti optimistic jechuudha. Biyya kan inni define godhu functionalist approach dha. Approach yookaan perspective lammaffaan ammoo. Akka functionalist approach itti ammoo biyyi the central fakkeenya baay'ee maqaa masaarraa hubachuu hin dandeessan. Ilaa maqaa isaarraa functionalist jedhameetire. Kana jechuun functionii biyyaatirraa ka'aniitu isaan biyya kan define godhan yookaan biyyi tokko maaliif akka dhaabatte hojjaa biyyaa jechuudha yookaan biyyi tokko maaliif akka isheen establish taate hundeeffamte irraa ka'aniitu biyya define godhan. Kanaaf akka functionalist perspective the central function of the state is invariably seen as the maintenance of social order. Invariably qabjuun akka utuu adda adda hin ta'in jechuudha. Hundinuu bifa wal fakkaataa ta'e biyyoonni hundinuu kan isaanii function central function isaanii kan hojii giddu galeessa hojjaa isaanii hojii ijoon isaanii maalidha? The maintenance of social order. Order gaajin nageenya tasgabbii jechuudha. Tasgabbii mirkaneessu. Maintenance of social order gaajin tasgabbii eegsisuudha. Tasgabbii hawaasa eegsisuudhaaf biyyi kan isheen uumamte central functioning biyya akka kanadha jedhu functionalistoonni jechuudha. The state being defined as that set of institutions that uphold order and deliver social stability jechuudha. Kana jechuun biyya akkamitti kan isaan define godhanii set of institutions jechuunis tuuta dhaabbilee adda addaa. Dhaabbileen adda addaa kun immoo maaliif kan isaan dhaabatanii to uphold social order and deliver social stability. Nageenya biyya fiduudhaaf eegsisuudhaaf fiduudhaaf deliver raabsuudhaaf social stability tasgabbii biyyaa raabsu fiduu biyyaaf hawaasaaf tasgabbii laachuudhaaf institutioniiwwan kun kan dhaabataniif kanaaf jedhu jechuudha. Kanaaf akka functionalist approach itti biyya akka kanattidha kan define godhamtu. Who have been inclined to see the state as a mechanism through which class conflict is ameliorated to ensure the long-term survival of the capitalist system. Ameliorated jechuun fooyyessu jechuudha yookaan fiduu jechuudha fi furuuf class conflict yookaan walitti bu'iinsa garee gidduutti uumamu karaa ittiin furamudha. Mechanismii akkasiiti biyyi. Kun immoo maal mirkaneessuuf to ensure the long-term survival of the capitalist system. Capitalist system akka itti fufee jiraatu, akka survive godhu, akka itti fufee jiraatu mirkaneessuuf jechuudha. Capitalist system egaa akka bara isaaniitti gaama. Akka yeroo isaan jiraatanitti hiikanii. Capitalist system kun akka itti fufee jiraatuuf class conflict furuudhaaf biyyi kan isheen dhaabattee jechuudha. Baay'ee gaariidha. The organizational view biyya define kan godhan immoo warri biraan jechuudha. Maqaa masaarraa hubachuu hin dandeessu. Ammas organization kan jedhudha jechuudha. Maqaa masaarraa akka organizational view the state is the apparatus of government. Jechuun meeshaa mootummaati. Apparatus gaafa meeshaa wayiitii miti in its broadest sense kun egaa sensii isaa bal'aadhaan jechuudha. That is that of set of institutions. Tuuta dhaabbilee adda addaa ta'e that are recognizably public.
argitanii dhaabbileen kun ammoo akka publiciitti kan fudhataman jechuudha. Publiciitti kan fudhataman public institutions kan ta'anii in that they are responsible for the collective organization of social existence organize gochuudhaaf kan itti gaafatamummaa kan fudhataman even funded kan ta'an yookaan bajanni isaanii eessa ramadamaaf publiciidhaan jechuudha. Publicii kanatu bajeta ramadee fi dhaaba jechuudha. Kanaaf akka organizationiitti kan isaanii organizationiidhaan wal bira qabanii itti wal fakkeessanii fakkoomiidhaan state define godhu isaan immoo jechuudha. The state comprises stating kan isheen of keessaa qabdu various institutions of government. Dhaabbilee mootummaa adda addaa of keessaa qabdi. Dhaabbileen mootummaa kun fakkeenyaaf the bureaucracy yookaan biiroowwan adda addaa the military jechuunis raayyaa ittisa biyyaa jiraamitti humna jechuudha. The police, the courts, manne murtii, and the social security system isaan kanneen institutioniiwwan akkasii kanneen of keessaa qabdi biyyi jedhu isaanii. The organizational approach allows us to talk about rolling forward or rolling back the state. Organizational approach yookaan perspectivein kuni akkamitti akka nuti yaannu waa'ee biyya haasofnu nu gargaaru. Rolling forward gaaf jennu expanding jechuudha, bal'isu ga'ee qooda biyyi tokko qabdu bal'isu jechuudha. Institutioniiwwan kun jiru mini institutioniiwwan ishee kana gargaaramti biyyi ga'ee ishee bal'isu jechuudha. Fakkeenyaaf poolisiiwwan adda addaa baasuu dandeessi, jijjiiruu illee dandeessi. Poolisiiwwan ijoo ta'an immoo jijjiiruu dandeessi, iddoodhaaf kaasuu dandeessi. Kanaaf enlarging in the sense of expanding gaaf jennu rolling forward mul'isa jechuunis bal'isuu jechuudha. Responsibility state yookaan itti gaafatamummaan biyya bal'isu jechuudha, bal'isanii yaadu. Rolling back kan jennu immoo xiqqeessu jechuudha, reduce xiqqeessu yookaan diminish gochuun hin jiraamne, diminish gochuun institutional machinery akkaataa itti sosochiin institutionii biyyaa kun xiqqaatee yommuu mul'atu jechuudha. Political vocabulary dha baay'ee itti dhiphatina. Rolling forward fi rolling back, roll back fi roll forward kan jennuun kun politiksii keessattidha jechoota kana baay'ee kan itti gargaaramnu. Kanaaf roll forward jechuun expand or enlarge the responsibility of the state. Itti gaafatamummaa biyyi qabdu bal'isu yoo ta'u, rolling backiin ammoo itti gaafatamummaa biyyi qabdu diminish gochuu, construct jechuunis dhiphisuu jechuudha. Akka kanatti dhagaasaan kan state hiikan organizational approaching jechuudha. Baay'ee beekamaa kan ta'e state yeroo baay'ee kan ittiin define goonu international approach dhaan. International approach addunyaa irratti kan walii galame Montevideo Convention irratti jechuudha 1993 fakkaata. Conventioniin kun baay'ee waan baay'eedha kan inni of keessaa qabatu. Convention's rights and the duties of the state argitanii mirgaa fi dirqama biyyaa. Conventionii akkasiiti. Conventionii Montevideo Convention kan jennuun kuni booda Westphalian state kan jennudha jechuudha. Isheen kun Westphalian state jechuu hin dandeenya. Waa shan of keessaa kan qabdudha. Biyyi tokko biyya jedhamuuf attribuutii yookaan amaloota featureewwan shanan tokko kan of keessaa qabdudha. Inni jalqabaa population akka Montevideo Convention jechuudha. Biyyi tokko biyya ta'uudhaaf wantoota kana guutuu qabdi jedhamee irratti walii galameera. Konferansii kanarratti jechuudha. Konferansii Montevideo jedhamu kanarratti population uummata qabaachuu qabdi duraan dursee. Lammata immoo daangaa murtaa'aa qabaachuu qabdi. Taansee immoo government mootummaa ishee bulchu qabaachuu qabaatti. Taansee sovereignty birmadummaa ishee kan eeggatti ta'uu qabaatti. External fi internal sovereignty jechuudha. Recognition jechuudha.
fudhatama kan argachuu qabaattiidha biyyoota biraarraa jechuudha. Kanaaf attribuutii shanan kana kan qabdutu biyya jedhama. Attribuutii shanan kana yoo guuttatte biyya jedhamti. Biyyi tokko perspektiivii jedhuudha jechuudha. International approachidha kun yeroo baay'ee kan itti gargaaramnudha jechuudha. Fi hojiirra kan jirudha. Well, the international view deals with the status outwardly looking phase. Outwardly looking phase kan jedhu biyyi hariiroo biyyi tokko biyyoota alaa wajjin qabdu jechuudha. Hariiroo biyyi tokko biyyoota alaa wajjin qabdu it is relation with other states jechuudha. Jechuunis hariiroo biyya biraa wajjin qabdu outwardly looking. Inwardly looking jiru ta'e immoo biyyuma daangaa ishee keessatti hojii isheen hojjettudha. Outwardly ishee immoo hariiroo isheen biyya biraa waliin qabdu yommuu ilaallu external jechuudha. Therefore, it is ability to provide protection against external attack. Jechuun balaawwan alaa isheetti dhufan yemmuu ofirraa dhorkuu dandeessa jechuudha. Provide protection akkasii yookaan eegumsa akkasii yemmuu dhiyeessuu dandeesse biyyi tokko. Kanaaf isaa wajjin kan deal godhu yookaan wal qabatu jechuudha. Approaching kuni the classic definition of the state in international laws found in Montevideo Convention akkuma jenne jechuudha. Montevideo Convention keessatti kan inni argamu booda immoo Westphalian state kan jennu sana jechuudha. Attribuutiin jalqaba biyyi tokko egaa attribuutii afuridha kan isheen qabdu. Biyya ta'uudhaaf attribuutii afur qabaachuu qabdi jedhu biyyoonni addunyaa konvenshinii kana keessatti jechuudha. Attribuutiin jalqaba populationidha. Population since the state is a human association mitire biyyi human associationidha jechuunis namatu walitti dhufee biyya uumame mitire. The first essential element that constitutes it is the people jechuudha. People namadha jechuudha. Elementiin jalqabaa namoota qabaachuu isheeti. How much people constitute state? Namoota hammamiiti kan jedhu immoo gaaffii biraadha. No exact number can be given to such a question. Gaaffii akkasiitiif exact number. Kanadha jennee lakkoofsa murtaa'aa tokko kaasuu hin dandeenyu. Biyya jechuun nama 5,000 of keessaa qabdudha. Nama 100,000 kan of keessaa qabdudha jechuu hin dandeenyu. Baay'inni namaa hamma kana jedhamuu hin danda'u garuu namoota population of keessaa qabaachuu qabdi jechuudha. The fact is that the states of the world vary in terms of demographic strength argitanii baay'ina ummataatiin adda adda biyyi kamuu biyya addunyaa jechuudha. Kun faaktii jirudha tokko ta'uu hin danda'u. Kanaaf ummata of keessaa qabaachuu dandeessi irraa kanaaf ummata hamma kana of keessaa qabaachuu dandeessi jechuu hin dandeenyu. Sababni isaas biyyi addunyaa kamuu vaariidha jechuudha. Baay'ina ummataatiin adda adda taati. Kun attribuutii jalqabaati. Attribuutii lammaffaan defined territory qabaachuu qabdi. Daangaa murtaa'e. Daangaa murtaa'aa qabaachuu qabdi. Daangaa qabu jennu daangaan gosa adda addaatu jira. There can be no state without a territory of its own. Argitanii daangaa mataa isheetiin ala biyyi hin jirtu. Daangaa yoo hin qabaanne biyya hin jedhamtu jechuudha. Daangaa qabaachuu qabdi biyyi tokko jiraachuudha. The territory of state includes daangaan biyya tokko bishaan ta'uu danda'a, bishaan lafa ta'uu danda'a, air space ta'uu danda'a. Kana gaaf jennu gaan beektu lafa gaaf jennu daangaa lafa biyyi tokko biyyaa wajjin daangaa isheen qabdudha. Waterii irratti immoo gaafa fakkeenyaaf shippiin tokko dooniin tokko gaafa alaabaa fakkeenyaaf Itoophiyaa baatee deemu toorri inni irra socho'u sun daangaa Itoophiyaati jedhama jechuudha. Bishaan irra. Airpeesiirras immoo akkasuma xiyyaarri Itoophiyaa tokko daangaan inni irra naanna'u daangaa jechuun daangaan inni irra imalu daangaa Itoophiyaa jedhama jechuudha. Iddoo alaabaan biyya sanaa ga'e hundumatu daangaa biyya sanaati jedhama. Birmaduudha waan ta'eef biyyattiin jechuudha. Biyyoota alaa wajjin hariiroo qabdu keessatti. The territorial authority of a state also extends to ships on high seas. Dooniin tokko yommuu galaana irra deemu jechuudha. Amma sanatti kan inni extend ta'uudha daangaan biyya. Maleesin asuma laandii qofatti daangessuun hin qabdan biyyi tokko iddoon dooniin Itoophiyaa ga'u hundi daangaa Itoophiyaati jennee yaadna jechuudha akkasitti. Iddoo alaabaan Itoophiyaa ga'u hundi imbaasiin bakka jiru
Fakkeenyaaf imbaasiin Itoophiyaa Ingilizii keessa jira, Ameerikaa keessa fa'aa biyyoota hin jira miti. Iddoon imbaasiin Itoophiyaa jiru sun daangaa Itoophiyaa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf as keessa yuunivarsiitii keenya ol Shiroo Meedaa hin jiraami. Ameerikaa imbaasiin toorri sun daangaa Ameerikaa jedhama toorri sun. Malee daangaa Itoophiyaati miti toorri imbaasiin jiru. And the legations, diplomatic residence in foreign lands jechuudha. Legation iddoo dippiloomaatonni jiraatan, ambaasaaddaroonni iddoo jiraatan, gibbiin sun yookaan mooraan sun daangaa Itoophiyaati jechuudha. Dippiloomaasiin Itoophiyaa tokko bakki jiraatu daangaa Itoophiyaa jedhama. Kanaaf territorii akkasitti ibsina jechuudha malee laandii duwwaadhaan hin ibsamu jechuudha. It also possible that states may be in the form of lands argitani. Bifa iddoola yookaan biyya bishaan gidduun beektu miti dasseetii kan jennu nama arifan Islandis fakkeenyaaf Indoneeshiyaa fa'aatti biyya jennaan jechuudha isaaniin isama state jennaan Philippines Japan warri kun Islandiidha isaanis biyya jechuudha still. It is however certain that the boundary lines of the state must be well marked out. Ta'us bishaan gidduullee jiraatan territoriin isaanii daanga'uu qaba jechuudha. Sararamuu qaba. Marked out ta'uu qaba. Eessumaayyuu haa ta'anii sararamuu qabaata. Kan sararamu immoo bifa adda addaatiin. This can be done either by the geographic makeup jechuunis uumamumaan hin jira miti. Geographic makeup. Uumamumaan daangaan kan sararamu hin jira. Daangaan biyya tokko biyya biraarraa adda taasisu. In the form of bifa akkamiitiin division by the seas galaanotaan rivers bishaaniin mountains gaarreniin thick forests bosonawwan yabbuu ta'aniin fi deserts gammoojjii adda addaatiin daangaan biyya tokko yeroo marked out ta'u yookaan sararamu in argina yeroo baay'ee jechuudha. Biyyoota adda addaa kan daangessan yookaan addaan kan baasan galaanota bishaanota gaarreen bosonota gammoojjii waan akkasii kanadha jechuudha. Or it may be done by creating artificial divisions in the form of digging trenches or fixing pointed wire fencing. Digging trenches jechuunis boolla bo'oo isa jennu sadaachi bo'oo qoftuudhaan ta'uu danda'a. Kanuma namtolchete jechuudha artificial division jechuun galaanni gaarri maaliin hin jiru yoo ta'e bifa namtolcheetiin daangaan yerootti uumamutu jira biyyaaf biyya gidduu karaa kamiin tireenchii qotuudhaan bo'oo qotuudhaan jechuudha. Bo'oo gadi fagoo qotuudhaan wire fencing jechuunis dallaa ijaaruudhaan fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Daangaa biyyaa akkasitti adda baasuun hin danda'ama. Governmentidha attribuutiin inni arfaffaan attribuutiin sadaffaan lama qofa ilaalle kana dura population ilaalle territory ilaalle government ilaalla sadaffaa irratti government mootummaadha is said to be the soul of state shekana sirriitti jedhamudha. Soul of state lubbuu state yookaan biyyaati mootummaan argitanii yoo governmentiin hin jiraanne biyyi hin jirtu jechuudha. It implements the will of the community. Mootummaan fedhii uumamaati kan inni implement godhu. It protects the people against conditions of insecurity qaba jennu. Al nageenya jechuudha. Nageenya yeroo hin jiraamne insecurity. Kanaaf isa sana uummata isaatirraa eeguudhaaf mootummaan kan dhaabatu jechuudha. Uummatarraa isa sana tiksuudhaaf. If state is regarded as the first condition of a civilized life, biyya civilized life it is due to the existence of government that maintain law and order. Biyya akka jiraattuu barbaad mootummaan jiraachuu qaba. Mootummaan kun immoo hojjaansa maintain law seera eeguu tasgabbii eeguu yookaan achi insecurity tu dhufa. Biyyi balaa keessa galti jechuudha. Mootummaan hojjaansaa inni ijoon kanadha. The government of the state should be so organized that it enforces laws. Seerota adda addaa baasa so as to maintain the conditions of peace and security. Nagaa fi
haala nagaa fi haala nageenya uumuudhaaf kan eegsisuudhaaf jechuudha. Seerri kunniinis immoo kan ba'an mootummaadhaan kan ba'an jechuudha. The form of government may be monarchical. Bifni mootummaa egaa bifa adda addaatiin ta'uu danda'a. Monarchical ta'uu danda'a. Monarchical gaafa jennu sirna mootii hin jiraamnire. Sirna mootii fakkeenyaaf isa Haile Sillaasee sanaaf monarchical ta'uu danda'a. Aristocratic ta'uu danda'a. Aristocraticidhaan kan bultu jechuudha. Oligarkiin immoo namoota muraasaan kan bultu wayiidha jechuudha. Namoota muraasaan democratic ta'uu danda'a. Biyyoota addunyaa baay'ee namatti hin bulaa kan jiran. Or dictatorial ta'uu danda'a. Akka dargii fa'aa fudhachuu dandeessu. Abbaa irrummaa jechuudha. Mootummaa abbaa irree akka jechuuti. And the like. Kan biraallee ta'uu danda'a. Foormii adda addaa qaba jechuudha governmentiin. If there is no government, mootummaan yoo hin jiraanne, there is anarchy and the state is at an end. Anarchy jechuun sirni kan hin jirre jechuudha. Sirna maleessa. Sirna malimmaatu uumama. Kan immoo maal jennu anarchy. Iddoo naamus tasgabbiin hin jirre sirni biyya sana keessa kan bade jechuudha. Gaafa sana biyyi bakka biyyaa dhumateef jechuudha. Gaafa sana biyyi jiraachuu hin dandeessu yoo mootummaan hin jirre jechuudha. Sovereignty attributing inni arfafan sovereignty as already pointed out, sovereignty is the fourth essential attributes of the concept state. Attribute arfafaadha jechuudha sovereignty yookaan birmadummaa isheen jennu. Biyyi tokko birmadummaa qabdi jenna. Attribute kana guuttachuu qabaatti biyya jedhamudha. It is the highest power of the state that distinguishes it from all the other associations of human beings. Sovereignty argitani sovereignty jechuudha aangoo biyyi tokko qabdudha. Birmadummaa biyyaa gaafa jennu aangoo isheen associationii kamuu caala aangoo isheen qabdudha jechuudha biyya san keessatti. Sovereignty internaalii fi externaliitu jira. Birmadummaa keessaa fi birmadummaa alaa jechuudha. Internal sovereignty yookaan birmadummaa keessaa yommuu jennu maal ibsa? Inside the state there can be no other authority that may claim equality with it jechuudha. Biyyaan kan gitu hin jiru jechuudha. Yookaan aangoo qixa biyyaa kan qabu hin jiru. Territory yookaan daangaa sana keessatti jechuudha. Kanaaf biyyi birmadummaa keessaa qabdi gaafa jennu authority amma ishee kan qabu hin jiru jechuudha. External kan jennu immoo biyya biraa wajjin yommuu hariiroo uumtu haala birmadummaa ishee eegsifattee kan isheen hariiroo uumtu birmaduudha jechuudha. Nagaa biyya biraa wajjin hariiroo uumuu dandeessetti yoo ta'e dippiloomatii jijjiiruu dandeessetti yoo ta'e sovereignty external sovereignty qabdi jenna. The state is the final source of all laws internally jechuudha. Karaa keessa yookaan keessa yommuu ilaallu biyyi the final source of laws madda seerota hundumaati jechuudha. Biyyi recognitionidha inni attributiin inni shanaffaa fi inni dhuma asumarrattidha kan xumurru har'a. Rival theories of state partii taanuni kan ilaallu. Recognition fudhatamummaa yookaan fudhatamummaa argachuudha. Biyyi tokko biyya ta'uudhaaf addunyaan biyya jedhee ishee fudhachuu qabaata. Recognition yookaan fudhatamummaa argachuu qabaatti. As the fifth essential attributes of the state, recognition jechuudha. This is because for a political unit to be accepted as a state with an international personality of its own, it must be recognized as such by a significant portion of the international community. Argitani international community yookaan hawaasni addunyaa maal gochuu qaba? Biyya jedhee amanuu qabaata. Yookaan achi biyya ta'uu hin dandeessu jechuudha. Even governmentiin tokko yookaan mootummaan tokko internationally recognition argachuudha qabaata dursa jechuudha. Biyya bulchuudhaaf fudhatamummaa argachuu qabaata internationally. Dhiifama sagaleen yoo sinjeeqee fi egaa gatii guddaa nama gaafata. Viidiyoo akkasii hojjechuun salphumas hin fakkaatin. Haala bareedaa iddoo bareedaa gaafata.
qophii bareedaa gaafata. Yaa sin fayyaduu danda'a yoo sin naa buufatta no maamini. Kanaaf legitimate government ta'uudhaaf yookaan akka mootummaa sirrii ta'uudhaaf mootummaan mataasaa internationally recognition argachuu qaba fudhatama argachuu qabaadha. Kanaaf attribuutii arfan shanan kana qabaachuu qabdi biyyi tokko biyya jedhamuudhaaf jedhamee Montevideo Convention irratti walii galameera jechuudha. Yookaan Westphalian State jennaan state attribuutii shanan kana qabduun jechuudha. Tutorialiin keenya gabaabumatti kana fakkaatu ture paartii taanuun immoo Rivals Theories of State laalla jechuudha. Egaa jaallattoota miidiyaa dirree barnootaa miidiyaa keenya afaaraa warri taatan please subscribe gochuu akka hin daganne maatii keenya taanutti dabalama. Akkasuma immoo Telegram chaanalii keenya immoo join gochuu akka hin daganne tutorialii faan oli yaad boratichaan ture. Ulfaadhaa waan afaan taataniif baay'ee isin jaalladha akka isin jaalladhu immoo kun waan xiqqoo tana isiniif qooduudhaan isinitti mul'iseera jaalalan saba kanaaf qabu galatoomaa isiniin jira paartii itti aanutti wal agarra.